عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرتوا لمن أرمى بجراتني بجربين ساعة كنا سنكيسة جرتني نجا قبدني أفني بنمتي دفني الرامة نجا قبدو جرتو بني ما بني أفنا لما دامي لا فيديو كان ورابة درا ربي ما ديان نت أفتي لا فرت لا نت نقول فينا قرو أكاسي مودنو أجايبا سنيك أدون فيرا maaliif warra miidiyaarraa birrii akkasitti nyaatamne birrii saamamne jedhanii fi fakkeenya waan na mudate anaati isinitti qooddachuu dhufe fakkeenyaa fi ani ijoollee lama dhiisee jechuudha. Jireenya koo guddisadha. Ijoollee koos guddisadhee ijoollee koos barsiisadhee ijoolleen koo namaa gadi hin ta'in ijoolleen koo illee bakka namni haa geessu. Gahee haa geessu jedhee biyyarraa bahee jechuudha. Ijoollee xixiqqoo dhiisee gaafan bahu biyyarraa jechuudha. Mucaa waggaa tokko dhiisee dhufe sama carrashaa jechuudha. Maaliif isin jechuu barbaadeen dhiirri gizuma isin bira jirtanii jaalalli. Yoo bira deemtanii akkas ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 ji'a akkas waggaa yoo geessanii keessumaa gaafa birrii baru siniin irraanfate gaafa sinii jireenya kooti mana kooti ijoollee kooti jettanii birrii itti ergitanii sin irraanfate jaalalluu qannasaa deema. Amma maaliin jaaranni birrii itti adeema jechuudha. Birriidha. Amma qannase jaalalluu qannasaa sinitti akka gizee bira jirtanii sin ta'u. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeen birrii keessan qabadhaa. Hin goomina. Yaa fira koo akkas naa godhii. Yaa obboleessa koo akkas naa godhii. Yaa adaadaa koo yaa eessuma koo yaa maalii koo hin jiru. Yaa abbaa manaa koo hin jedhina. Dhugaa isinitti hima. Qabadhaa birrii keessan. Yeroo keessan hin gubiina. Birrii keessanis hin dhabiina. Humna keessanis dhabdanii tokkoffaa umurii keessan dhabdanii umurii keessan kanan godha boru godha iftaana guuta kana guuta too jettanii yeroo isin irraa darbiti. Kana biraan immoo umuriin keessan illee isin irraa deemti. Humni keessan dhumtee waan faayidaa hin qabnetti kasaaraa galtu abdii dhabdu abdii kuttuu jechuudha. Kanaafuu ani gizeen dhufe waggaa 3 keessatti mana tokko ijaarradhee jechuudha. Deebisee illee manicha ijaarradhee xumuree ka'ee katamaarraa mana bitee lafa bitee ijaarradhe lafa isaa jechuudha. Bitee luukii 70 irratti ijaarradhee hundaa guuttadhee jechuudha. Deebiillee fira saamatu gara Finfinnee gallaa jedhanii firoonni isaa jennaan lafa qeema wajjiniin maasaa hundaa qaba. Birrii 100 irraa bitee jechuudha. Qeema gizee sana jechuudha. Gizee sanatti amma kanarraallee maal godhaa gar tokko karaa makiinaati nama rakkisuu karaan boru fakkeenyaaf karaan asuma buunee as gallaa jechuudha nuti manarraa fagoo miti karaan makiinaa fuuldurumaa kun immoo fakkeenyaaf bakki sanatti kan nafu hin jiru hundinuu rabbuma malee bakka itti nafu namni bakka itti nafu boru bakki sun illee jijjiiramee ijoolleef illee faayidaa godhachuu illee danda'a abdii tokko horuu danda'a lafa sanarraa illee na oskee gar tokko isaa gurgurate yeroo sanattis maaliif akkas ta'a jennaan si'iisiiti maatii koo hin gaafannee naan jedhee jennaan maatii kee bitee anan bitee jedhee yeroo sanatti nan dhiise jechuudha. Deebee mana sanallee ni gurgurate lafa sanallee ni gurgure lafa duraan ijaarradhellee mana duraan ijaarradhellee mana katamaa keessaallee mana lafa wajjiniin kan inni gurgurate wallaahi laazim mana afur lafa isaa wajjiniin inni gurgurate jechuudha. Namni garuu immoo asirraa galee ijoollee baay'ee argeera ijoollee biyya mana tokkitti haadha manaatti fuudhee mana keessa jira. Hawaduroo fudhateetu lagatti ka'ee jira. Dhugaa rabbi mana tokkitti ijaartee sii galtu inni biraa fuudhee mana keessa jira. Fuudheetis miti akkasumaan akkuma hin beekamuyyuu seera qabeessa toon ta'e. Achi abdii kutuurraan hawaduroo fudhatte garuu hawaduroo sana fudhattee isheen adeemtu gooddanyaatu jira. Duubarra takattaltee deemtee gizeenattu bosona lixxee hawaduroo shaantaa keessaa baafattee jechuudha. Achiin akkasitti irratti qabdee hin ta'u kuni jettee deebiste. Fakkeenyaaf otoo isheen gaafa sana duute durallee otoo isheen jirtuu fidee mana ishee keessatti gashatee jira miti. Yoo isheen duute sanuma jechuudha. Wanti qayyaramu hin jiru. Garuu isheen miidhama malee isheetu
intinii taa'amanii nam tokko gaafa sana firritees gaafa sumana boo'eema wayyoo irraanfatamte. Garuu immoo murtoo akkasii ofitti murteessuurra jabaadhee cimee jechuudha. Xiiqii qabadhee maaliyyuu haa ta'u wallaahi dhugaa sanitti hima. Bakkaan ga'uu barbaada malee hudduu duubatti deebi'e akka kanaa lubbuu koo baasutti hin deemu. Maaliif lubbuu keessan baastu? Jireenya boru dabartuuf. Wallaahi ani lafa wajjiniin mana 4 dhabee taa'aa jira. Kan Finfinneetii illee akkasuma ani xiiqisa qabadhee Finfinneerraa lafa bitadhee mootummaan daqiiqaa tokko keessatti na jalaa jiskeessallee jechuudha. Lafa isaa hin arganne amma yoona kana namni kaasaallee argata kaasaallee hin arganne ani. Abdii kutu jedhee jechuudha. Fakkeenyaaf warra abdii kuttanii lubbuu keessanitti murteessitanu lubbuu keessanitti murteessina. Yoo boru jiraattanii wanti har'aa isinitti dukkanoote boruun ifte wanta ta'eef. Kanaafuu lubbuu keessanitti murteessina jireenya boru dabartuuf. Inni silallee yooti duutes sanuma yooti jiraates sanuma waan bareedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu abba ani fakkeenya yoon irratti godhattan abbaa ijoollee kootu mana meeqan irratti gurguree fixe. Ijoolleen koo bakka namaa geessu, ijoolleen koo naafaa barattu, ijoolleen koo akka namaan ilaaliini, ijoolleen koo ija namaan ilaaliini jedhee biyyarraa bahee ijoollee mucaa waggaa tokko gateen gizeen biyyarraa bahee jechuudha. Kanaafiyyuu dhiiran amaniina birri keessan qabadha. Ufii keessan hin galaati wallaahi fiqaada ji'a tokko ji'a lama teessa waan barbaaddan birriin jiraannaan daqiiqaa keessatti waan barbaadde godhattanii deebitu jechuudha. Irri gaafa jaalalli gizeeti bira jirtu gizee biraa gadi baate tokko biti. Keessumaayyuu irri gaafa birrii argu irraanfate. Bakka waan inni yaadu birritti malee siniinuu irraanfateera. Kanaafuu fakkeenya narratti godhadha. Ani qabeenya meeqa dhabeellee abdii hin kunne nam miidhame garuu keessootti miidhamee fuullillee narratti dhumee fuula kootullee na lamxaa'ee akkuma fuulli koo kun diidan sana lamxaa'ee keessillee akkasuma yaada keessa bakka mal duubatti akka kana dafqee ama'ee tokkitti ani dhabu jedhe amma reef natti dhagahamu dura natti dhagahamu garuu immoo abdii kutanii waan hin taane keessa galuurra aafiyaa rabbi namaa laate aafiyaa qabaatanii dalagatanii boru kan guddatanii dalagatanii boru bakka kan gaani har'a lubbuu ofitti murteessuun hin taatu siniin jedha yaa obbolaanii warra viidiyoon kun sin bira ga'ee abdii hin kutina amma lubbuu sin keessa jirtutti faayyaa namni qabaate abdii hin kutu daraan cimtanii jabaattanii gubuu qabdu malee lubbuu keessan baastanii miti keessumaayyuu achi teessanii birrii as teessanii akkas naa godhi yaa firaa yaa obboleessaa yaa obboleettii hin jedhiina dhugaan sinitti himan birrii keessan qabadhaa galaati waan barbaaddan godhattaatti as deebi'a maqaa keessaniitiin siniin jedha. Kanarra darbee waan kan hundarra darbee immoo kun akkuma nama tokkoon deemee dalagataa jira ammallee wallaahi abdiin guutuu jedhe maali yoo ta'e qanii tokko kaawwan koo galmaan naagaa. Kanaaf abdii hin kutiinaa waan boru darbituuf immoo lubbuu keessanitti murteessinaa siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh siniin jedha kaayaa obbolaanii warri viidiyoo sin bira ga'ee subscribe naa godha yeroo hunda sin kadhadha subscribe kana dara subscribe nama godhaame maali na guddisa olaa guddisnu.